Fakkeenya guyyaa har'aa tokko real life irraa yookaan wanta naannoo keenyaatti argamu irraa kaasee isin mul'isuu barbaadeeti. Variably yeroo barannu variably maal isin jedheera? It is a name given for memory location. Memory fi bakka maqaa nuti kenninu jechuudha. Akkasuma guyyaa har'aa wanni isin mul'isuu barbaadu bishaan burcuqqootti akka inni naqamu, burcuqqoon sun maal akka ta'e, akkasumas bishaan sun maal akka ta'e gara yaada kompiitaraatti yookaan konseptii kompiitaraatti isin fidee isin ibsuu barbaadeeti. Asirraati wanni hubannu bishaan jira, burcuqqoonis jira. Burcuqqoo keessa maaltu jira? Bishaan. Burcuqqoon maqaa meemoorii akkasitti fudhadha. Maqaa meemoorii kennu yookaan variable name jechuudha. Bishaan immoo value jechuudha. Akkasitti hubadha. Hagas yaada kana yoo hubattane gara barnoota keenya guyyaa adda darbina. Adoo gara barnoota kanaan darbin kunoo mee Roostif Academy subscribe, share, comment gochuu irraanfatina. Gara kutaa keenya guyyaa har'aatti darbina. Kutaa darbeerraati data type maal akka ta'e C++ keessatti waliin ilaalleerra. Hadha immoo variable C++ keessatti maalidha jennee waliin ilaalla. Kanaafuu variable jechuun asirraati akkuma hubannu maqaa memory kennamuuf. It is a name given to memory location. So asirraati maa hubattanii memory yeroo itti fayyadamuu barbaannutti yeroo C++ keessatti koodii barreessinu maangoonaa qoqqoodama meemoorii sanii maqaatti kennuufii qabnaa jechuudha. Kanaafuu asirratti akkuma hubattanuu asirratti peena kiyya yookaan pointerii kiyya fudhadhee isinitti agarsiisa. Maqaadha jechuudha. Variable jechuun maqaa yookaan konteenerii yookaan qabee waan tokkooti. Kanaafuu meemoorii locate goone yookaan reserve goone kompiitara keessatti jechuudha yeroo koodii barreessinu maqaatti kennuufii qabnaa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo darbee isinii kaaseera burcuqqoon maal qabataa? Bishaan qabataa. Burcuqqoon aannan qabachuu danda'a. Kanaafuu burcuqqoo aannan qabatu, burcuqqoo bishaan qabatu jennee maqaatti kenninaa jechuudha. Maqaan burcuqqoo tokkuma garuu maangoonaa maqaa aannaniitii fi maqaa bishaan jedhuun adda baannaa jechuudha. Burcuqqoo san fuudhee isin jedhanu, burcuqqoo maan fuudhee isin jedhanu, burcuqqoo bishaan qabu yookaan burcuqqoo aannan qabu, burcuqqoo buna qabu jenneet adda baannaa jechuudha. Kanaafuu maqaa nuti memory location sanii kenninuufi maal jedhama? Variable jedhama. As keessatti maa hubannaa? It is a basic unit. Basic unit of storage in program. Programmii keessatti basic unitidha jechuudha. Unit of storage yookaan storage qabee waan tokkooti jechuudha. So the value stored in the variable can be changed during programming execution. Maanta value as keessatti hubadhaati. Value maalidha? Variable maalidha? Inti data type jechuudha. Fakkeenyaaf integeriin data typeidha. As keessatti yeroo variable declare goonu ilaalla fuulduratti maanti kennamuu qabaa fi valuun hin jira, data typein hin jira, maqaan jira. Wanta sadiitti jira jechuudha. Kanaaf adda baafachuu qabna addina keessatti. The value stored in variable can be changed during program execution jedha. Maanta jijjiirama. Valuun kun valuun nuti memory locate goonee itti kennine kun hin jijjiirama jechuudha. Garuu yoom jijjiirama? During program execution jechuudha. Yeroo program execute goonu yeroo san valuun hin jijjiirama. Eessarraati? Variable itti kennirratti jechuudha. Akkuma bishaan qabee tokko yookaan burcuqqoo tokko hin jiru keessa naqnee aannan itti naquu dandeenya jechuudha. Akkuma sana jechuudha. Wal jijjiiruu dandeenya jechuudha. Burcuqqoo duratti aannan qabu yoo bishaan itti naqxe burcuqqoon sun maal qabaa? Bishaan qabaa jechuudha. Just like that yeroo nuti programmii execute goonu yookaan run goonu variableen maanti irraa jijjiirama? Valuun sun jalaa jijjiiramuu danda'a jechuudha. Yookaan jijjiiramuu danda'a vaalichi. A variable is only a name given to a memory location already jedheera. Maqaa memorii fi kenninuuf jechuudha. Memorii kana hundaa fi qoqqoodama locate jechuun maal jechuudha? Qoqqoodama jira. Memoreeta kana qoqqoonneeti kan integerii kenninu jira, kan desimaalii kenninu jira, kan filootti kenninu jira. Yeroo piroograamii barreessinu yookaan yeroo koodii barreessinu akkas qoqqoonneeti maqaatti kenninaa jechuudha. Kanaafuu ilaalla waan ta'eef laabii irratti asirratti yaada isaa hubadha. All the operation done on the variable affects that memory location. Maal godhaa? Operationiin memorii sanarratti ta'u maal godhaa? Affect godhaa jechuudha. Maani
variable kana irratti affect godha jechuudha. Kanaafuu yaada kanatti asitti hubadhaa. In C++ all the variables must be declared before use. Maan godhuu qabna? Variability kana declare gochuu qabna. Declaration if definition of the variable jechuun maalidha? Ilaalla fuulduratti. Declare gaafa jennu introducing this variable to the computer, to the memory. Aduun fayyadamin dura jechuudha variable kana. Aduun fayyadamin maan godhuu qabna? Declare gochuu qabna. Wanti kuni fakkeenya burcuqqoo fudhadhaa isiniin jedheera. Wanti kun aanaa qabateera, wanti kun bishaan qabateera, wanti kun burcuqqoon kun buna qabateera, kana qabateera jennee maan goona declare goona yookaan ibsatti kenna yookaan hin beeksifna jechuudha. Akkuma isaan variableen C++ keessatti maan ta'a aduu ittiin fayyadamin dura maan godhuu qabna? Declare gochuu qabna jechuudha. That means int name is equals to 5 yoo jennu integeridha jechuudha. Wanti kuni int is equals to int name is equals to 5.6 yoo jennu fakkeenya as keessatti maan jenneerra variable declare goona jenneerra miti. Variable declare goona jechuun integerii, desimaalii, float, boolean gosa data type isaanii declare goona. Gosa sanii beeksifnaa jechuudha. Gosa sanii adda baannaa jechuudha. Aduun fayyadamin dura maan goona gosa data type itti fayyadamne yookaan itti fayyadamneetu adda baasuu qabna jechuudha. Kanaaf akkasitti hubadhaa. Inni biraa immoo rules for declaring variable. Yeroo variable declare goonu declare jechuun data type kun computer himuu jechuudha. Waan biraati miti. Data type dhaan ibsina yeroo baay'ee. As keessatti maa hubattanii yeroo variable declare goonu yeroo nuti variable introduce goonu nuti computeratti ruulii qaba. Ruulii gara 5 jiranii. Ruuliin tokkoffaa maadha? Name of variable contains letters. Maan qabaachuu qaba? Leeterii qabaachuu qaba. Digitii qabaachuu danda'a. Underscore qabaachuu danda'a. Garuu yeroo kana keessa combinationidha baay'ee mixedidha malee kophaatti fakkeenyaaf digitii lakkoofsa fayyadamtee hin ta'u jechuudha. Underscore walitti makame jechuudha. Leeterii, digitii fi underscore walitti mannee maqaa variable kanaa kennuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaa immoo the name of the variable is case sensitive. Case sensitive kan jennu fakkeenya asirratti ilaalaa R jedhee ka'ee asillee R jedha. Inni kunii fi inni kun tokkoo miti. Maafi R waan ta'eef yookaan isa R jennu R jennee yoo qubee xiqqaa guddaa gargar goone kan sensitive jechuun inni kuniif inni kun tokko miti jechuudha. So both are different variables. Maqaan kun garagaraa jechuudha. Wal fakkaatullee qubeen kun qubee guddaan jalqabee kun qubee xiqqaan jalqabee kanaafuu garagaraa jechuudha. Case sensitive jechuun case sensitive yookaan qubee kana check godhaa jechuudha. Hin hubataa jechuudha. Hin beekaa jechuudha. Maal C++ jechuudha. The name of the variable innis lammaffaa sadaffaan jechuudha. The name of the variable does not contain any white space and special characteristics. Inni special characteristics warra jennu simboolii hashtagii jechuudha. Asirratti percentii kanneen jechuudha. Special character warra jedhamanu fayyadamuu hin dandeenyu. White space yookaan fakkeenya asirratti yoo ilaaltane isa kana amma gaappii space kennine hin fudhatu jechuudha. White space jechuun space jechuudha waan biraati. Walirraa sissineetti barreessuu hin dandeenyu jechuudha. Yookaan underscore fayyadamuu dandeenya. Underscore jechuun yeroo baay'ee kunuunsa kana jechuudha. Underscore yeroo baay'ee underscore gochuu dandeettanii gidduu maqaa kanaa jechuudha. Garuu yoos immoo space fayyadamtanii white space jedhama hin danda'amu jechuudha as keessatti. All the variable names must begin with a letter of the alphabet or underscore. Waan lama kana jalqabu qaba jechuudha. Kanaan jalqaba. Waan lamaan jalqaba yookiin alfaabeetiin jalqabuu qaba yookaan underscorein jalqabuu danda'a. Sana ala leeteriin jalqabuu hin danda'a. Dhiifama digitiin jechuudha. Digitiin hin danda'amu. We cannot use C++ keyword. Keyword warri jedhaman float, double, class. Isaan sun reserved keyword jechuudha yookaan jechoota reserved ta'an built-in jechuu dandeenya. Built-in warra ta'an akka keywordtti warra fayyadaman sanii akka variableetti fayyadamuu hin dandeenyu inni shanaffaa. Kan fakkeenyaaf float ta'uu jedhee floatiin kun gosa data type ta'uu beeka. Doublein kun gosa data type ta'uu waan beekuuf class wantoota
akka kiiwordiitti fayyadamanu variable name fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu isaan shanan kun seera variable yeroo declare goonuuti akkasitti hubadhaa. Inni biraa immoo how to declare variables. Variable yeroo declare goonuu tokkoffaa maalidhaa data type as jira. Achi taanee maaltu dhufaa maqaa variableichaatti dhufaa jechuudha. Kun when we declare single variable yeroo nuti single variable jechuun variable tokko qofa yeroo declare goonuu maaltu dhufaa jechuudha. Declaration jechuun maal jechuudha? By the way data type fayyadamnee kompiitaratti ibsu jechuudha. Integer immoo decimal immoo boolean immoo character immoo string immoo kan ibsuu yeroo dandeenyu declaration jenna. Definitionii fi declaration tokko miti ilaalla waan ta'eef amma inni biraa declaring multiple variables. Declaring what? Multiple variables. As keessatti variable meeqa jira? Tokko, variable lama, variable sadii jechuudha. Multiple variable kan jennu type tokko fayyadamne jechuudha. Addina integerii ta'uu danda'a, double ta'uu danda'a, characterii ta'uu danda'a. Asitti ji'a tokko addina goona. Itti aansinee immoo maqaa variableichaatti dhufaa koomaa jechuudha. Achiin duuba asirratti koomaa fayyadamtanii dhumarratti immoo kana fayyadamtanii jechuudha. Semikolonii fayyadamne yeroo tokkotti laayinii tokko irratti barreeffama. Laayinii tokko qofa ta'uu dhabuu danda'a baay'ee akkasuma achi barreeffamuu dhabuu danda'a. Garuu haga semikoloniitti gad buusuu dandeettan. Isaan kana haga achitti gad buusuu dandeettan garuu koomaa akkuma jirutti itti fufuu qabaa jechuudha. Achi inni kun dhumarratti semikolonii galchuu qabdanii. Kanaafuu multiple variable yeroo declare goonu yeroo tokkotti masmara tokko yookaan sarara tokkocha irratti fayyadamuu dandeenya jechuudha. A variable can contains alphabet, number and underscore all together yeroo tokkotti baay'ee. Asitti immoo both upper and lower case fayyadamuu dandeettanii garuu consistency isaa eeguu qabna jechuudha. Consistency jechuun gubbaatti qubee guddaa fayyadamtee bakka execute gootu yookaan access gootutti yookaan bakka function keessaa call gootutti qubee xiqqaa goote tokko miti jechuudha. Kanaafuu case sensitive kana eegachuu qabdanii yeroo baay'ee underscorein shift qabdanii negative yoo qabdanu underscore isinii dhufa. However the name must not start with what? A number. Numbering jalqabu hin qabaatu. Numbering jalqabuu hin danda'u. Yeroo hunda inni ittiin jalqabu alfaabeetii fi underscoreidha. Garuu dhumarratti nambarii fayyadamuu dandeettanii gidduutti fayyadamuu dandeettanii garuu gara jalqabaatti nambarii fayyadamuu hin dandeettanuu jechuudha. Asirratti mee hubadhaa kunoo variable akkamiin declare goonaa inni jedhu tokko data type jiraatu qaba. Lammaffaan maqaan variablechaa jiraachuu danda'a. Yoo variable name kan jedhu jira. Inni dhumaa immoo valuudha. Value itti kennuu qabna jechuudha. Akkuma hubanne inni age jedhu kuni eejiin kun akka glass of water fudhadha. Glass of water jechuun burcuqqoo bishaan qabate as keessa maanti jira? Wanta sadii jira. Burcuqqoon jira, bishaan jira, itti aansee maanti jira? Burcuqqoo bishaan qabate maqaan jira jechuudha. Burcuqqoo bishaanii jenna. Burcuqqoo bishaanii, burcuqqoo bunaa kan shaayii jennee maqaa addaan baannaa jechuudha. So inni sun variable name jedhama. Bishaan valuudha. Intigeriin kun immoo data type isaa maalidha? Kan bishaan qabate. Maan qabateera burcuqqoon sun? Bishaan qabateera. Burcuqqoon tokko maal qabateera? Aannan qabateera. Burcuqqoon tokko maal qabateera? Shaayii qabateera. Akkasitti yoo addaan baatu that is a data type when we just bring that concept into a real life. Yoo gara jireenya keenyatti finnu kana fakkaata jechuudha. Wanta sadiin ibsama. Burcuqqoon waan sadiin ibsama. Tokko burcuqqoo mataasaa maqaadha. Qabeedha. Qabeen suni maqaadha. Burcuqqoodha. Inni biraa immoo valuudha. Bishaanii. Inni ta'an immoo burcuqqoo bishaan qabate. Yoo jennu we are declaring that burcuqqoo is the container of the water. Bishaan qabachuu isaa ibsa jirra jechuudha. So addina keessatti inni kun 15 kun reserved memory for variable. So inni kun maal mul'isa? Inni kun guutuu isaa jechuudha. Raamii yookaan memory locate goonee mul'isa jechuudha. Iddoo qabama isaati kuni akkasitti hubadhaa. In the above diagram, kun diagramiidha. In the above diagram, data type inni jedhu the type of data that can be stored in this variable. Gosa data typeiti. Inni taanee jiraatu immoo variable nameidha. Variable name yeroo baay'ee name given to the variable. Maqaa variablechaa kennu jechuudha. Inni kun immoo inni kun jechuudha valuudha. Valuun kun it is the initial value stored in the
variable. Initial value dha. Maaf initial value jedhame? It can be changed during while execution program. Yeroo program execute goonutti jijjiiruu waan dandeenyuufi initial value jennaan. Value jalqaba ittiin assign goone jechuudha. Inni biraa immoo the difference between variable declaration and definition. Variable declare gochuu fi variable define gochuu jechuun maalidha garaagarummaa isaa? Variable declaration refers to the part where a variable is first declared or introduced before it is what? Used. Aduu jalqaba variable isa ittiin fayyadamin we have to introduce that variable whether it is integer, decimal. We have to just declare or we have to tell that variable is what it contains, you know, maal akka qabateeru itti himuu qabna jechuudha, itti ibsuu qabna jechuudha. Int x is equals to 5 yoo jennu x'n kun maal qabateera? Integeridha. Shani maalidha? Integeridha jechuudha. Y is equals to y decimal jechuudha. Decimal y is equals to 5.5 yoo jennu y'in kun maal qabateera? Decimal qabateera jechuudha. So we have to declare jechuudha. Inni kun declaration jechuudha. By the way, int x yoo jennu we are declaring that variable. When we just put data type and the name of the variable all together, we are declaring that is you know the data type. Data type maal akka ta'e itti ibsaa jirra jechuudha. Inni biraa immoo variable definition dha. The variable definition is a part where the variable is assigned to memory allocation and a value. Waan lama jira jechuudha. We are assigning a value to the variable, so there is a memory location and there is a value. We are locating the memory what it contains. Maal akan qabate yeroo kana maal himaa jirra? Define godhaa jirra jechuudha. So 5 ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf int x is equals to 5 yoo jennu we are assigning a value to what? That variable. So variable suni define ta'eera jechuudha. So most of the time the variable declaration and definition are done together. Yeroo tokkotti hojjetama. Yeroo baay'ee garuu adda adda illee hojjechuu dandeenya. Yeroo baay'eetti bakka tokkotti variable declaration fi variable definition yeroo tokkotti hojjechuu hin danda'ama jechuudha. So the last one is how to differentiate the definition and the declaration of a variable. Isin galee asirratti int a yoo jennu we are declaring this variable. So this is what? Data type which is called integer. Int jennaan jechuudha yeroo keyword isaa fayyadamnu. Inni kun immoo maalidha? Maqaa variableichaati jechuudha. Maqaan variable kanaa maalidha? A dha jechuudha. So this is initialization of a. Kun maalidha? Initialize godhaa jirra jechuudha. We are assigning a value to where? This variable. Variable aatti initialize godhaa jirra jechuudha. Value jalqabaatti kennaa jirra. Initial value jechuudha itti kennaa jirra. Asirratti immoo difference walii hubanna. Declaration jechuun data type computeraa itti himuu jechuudha. Definition immoo declaration plus initialization walitti qabataa jechuudha. Wanta lama ofirraa qaba dhagitanii declaration fi initialization inni qabu kuni definition jechuudha. Wanta lama ofirraa qaba. Asirra ilaala int b is equals to 20 yoo jennu integeriin maan ibsaa? We are declaring this variable. This variable is integer. It contains what? Integer. Asitti maalidha? Meeqa qabateera? Initial value isaa initialize goone jechuudha. Initialize goone irraa kanaafuu definition yeroo baay'ee declaration fi initialization walitti qabataa jechuudha. Kanaafuu kun definition of the variable jechuudha. Inni kun immoo declaration of the variable jechuudha. So kana fakkaata asirratti fudhatanii kun integeridhaan kun immoo char jedhama yeroo baay'ee karakteriidha. Karakterii yeroo baay'ee qubee tokko qofa qabata jennee irraa baayitii tokko qofa. Kanaafuu kun maqaa variableichaati. Inni kun data type dha jechuudha. So in this case we are just declaring and we are defining the variable. Waan lama yeroo tokkotti hojjetaa jirra jechuudha. Inni kun immoo float c yeroo jennu we are what? We are declaring this variable
and with the data type. Data type waliin variable kana maal godhaa jirra declare godhaa jirra jechuudha. Kanaafuu asirratti ilaalaa multiple declaration kan jennee duratti dubbanne sana ilaala. Integer jenneeti underscore fayyadamuu hin dandeenya. Irra gara jalqabaatti yeroo variable maqaa kennuu fi underscoreedha kuni hubadhaa. Underscorein jalqabuu danda'a. Alfaabeetiin jalqabuu danda'a. Garuu leeteriin jalqabuu hin danda'u jechuudha variable. Kanaafuu asirratti maaltu jira? Declarationidha kun. Declarationidha. Int underscore c int underscore d45. Kanaafuu qubee fi lakkoofsa walitti fayyadamuu dandeenya. Underscore fayyadamneera hin danda'amu jedhameera. Asitti immoo leetarii qofa fayyadamuu dandeettan.